Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee oboo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu sagantaa keenya irraatiin oduu jajjabduu fi haarawaa qabannee isinii dhufnee jirra hamma dhuma qophii keenyaattiin waliin tura kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabskiraayib gochuun nu jajjabeessaa isiniin jecha gara gabaasa qopheeffanneetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa keenya. Woboon tarkaanfii humnoota PP irratti fudhatu cimsee itti fufee jira. Reeffi gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii bahaa fulbana takka bara 2022 Woboon kibba bahaa Oromiyaatti Cebraan Nadii Gammadaa Buttaan Heeban Arsii godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsii ganda Agaa iddoo addaa gaara Durriitti haleellaa cimaa waraana Bilisiginnaa irratti taasiseen humnoota diinaa shan battalumatti ajjeesuun 12 maduu dandammii hin qabneen adabee jira. Woboon lola gaara Durriitti waraana PP waliin gaggeesse kanaan qawwee AKM boombii rasaasaa fi hidhannoo garaagaraa diinee irraa boojuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Oduma wal fakkaatuun Woboon lixa Shaggar Gindabarat naannoo gabaa Dafnootti leencoonni sibiilaa Woboon hattootaa fi saamtota saroota sirna naftanyaa kan taate waraana PP irratti haleellaa cimaa taasiseen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii jiddu galeessaa duula jiddu gala Oromiyaatti taasisaa jiru jabeessee itti fufuu beeksisee jira. Ayyoonni waraanaa bilisummaa Oromoo naannicharraa yaada miidiyaa sagalee Wobootiif kennaniin torbeewwaniif waraana jabaa humnoota mootummaa waliin taasisaniin bakkeewwan hedduutti waraanni mootummaa baqachuuf dirqamaa akka jiru himan. Tarkaanfiilee kanaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalota seenanii akka fedhanitti opereeshinii barbaachisoo raawwataa akka jiran dubbatan. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti magaalota akka Shinoo, Katkatoo fi Laga Roobiitti lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti akka gaggeeffamee fi loltoonni mootummaa magaalota gadi lakkisanii bahuu himan. Bifuma wal fakkaatuun torbee darbees godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinniitti Woboon humnoota mootummaa barbadeessuun magaalotaa fi gandoota garaagaraa akka to'ate gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraansa TPLF fi Bilisiginnaa gidduutti adeemaa jiru sababeeffachuun dhaabbileen barnootaa olaanoo waggaa tokko waliif adeemsa baruu fi barsiisuu adda kutanii turan keessaa Yuunivarsiitiin Waldiyaa isa tokko. Adeemsi baruu fi barsiisuu Yuunivarsiitii Waldiyaa waggaa tokko waliif erga adda citee booda bara 2014 ji'a torbaffaa keessa erga magaalattiin humnoota mootummaa Itoophiyaan deebitee qabamteetii barattoonni akka gara mooraatti deebi'an taasifamee ture. Yuunivarsiitichis barattoota mooratti deebisuun barnoonni erga itti fufee booda tibba kana qormaata xumuraa semisteera lammaffaa kennaa otuu jiru waraanni marsaa lammaffaa eegalamee jiru barattoonni miidiyaan sagalee Woboof yaada kennan. Yeroo ammaa kana ammoo waraanni TPLF marsaa lammaffaaf magaalattii seenaa waan jiruuf barattoonni Yuunivarsiitii Waldiyaa kan idilee fi gannaa barsiisotni fi hawaasni Yuunivarsiitii Waldiyaa mooraa gadi dhiisanii akka baqatan taasifamuu himan. Barataan Oromoo yeroo ammaa kana mooraa Yuunivarsiitii Waldiyaa irraa baqachuun daandii gubbaa jiru miidiyaa sagalee Wobootti akka himetti qormaata xumuraa kan semisteera lammaffaa fudhachuuf qo'ataa osoo jiranii har'a ganama bariitiin to'attoonni kutaa ciisichaa barattoota yuunivarsiitichaa kutaa ciisichaa isaaniirraa deemuun barataan hundi waan qabu fudhatee akka ba'uuf itti himuu ibse. Ergasii hawaasni yuunivarsiitichaa hundi meeshaa fudhachuun miilaan karaa eegaluu hima. Maallaqa baafachuuf baankiin hundi cufaadha. Maashiniin ATM magaalattii keessa jiru martis hojii dhaabee ture kan jedhu barataan kun filannoon qabnu miilaan baqachuu qofa ture jedha. Yeroo oduun kun qindaa'etti kiiloomeetira 30 imaluun magaalaa Marsaa qaqqabanii jiraachuu himeera. Maallaqa waan of harkaa hin qabneef beelaa fi dheebuun isaan miidhaa jiraachuu kan ibsu barataan kun baay'inni namoota karaarra jiranii 15,000 hanga 20,000tti akka tilmaamuu dubbata. Bakkeewwan adda addaatti hawaasni magaalichaa sodaa keessa waan galaniif barattoota waliin baqachaa jiraachuu ibsuun deeggarsi uummataa fi mootummaa akka isaan barbaachisu dhaammataniiru. Magaalaan Qobboo humnoota TPLF hin qabamuu akkuma dhageenyeen akkasumas sagaleewwan dhukaasaa gurguddaa guyyaa kaleessaa dhagahamaa ture sodaannee bulchiinsi Yuunivarsiitii Waldiyaa fala akka nuuf barbaadu gaafannee turre kan jedhan barattoonni miidiyaa sagalee Woboo dubbise kun bulchiinsi Yuunivarsiitichaa garuu guyyaa kaleessaa rakkoon homtuu hin jiru waan nuun jedheef dursinee qophaa'uuf hin dandeenye jedhu. Barattoonni otuu hin qophaa'in Yuunivarsiitiinis geejjiba hummaatu odoo hin mijeessin har'a ganamaan akka tasaa ba'aa waan nuun jedhaniif gara itti adeemnu wallaalee burjaajii keessa seene jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa yoo xiqqaate geejjiba ergee barattoota Oromiyaa irraa garas bobbaanee gara Oromiyaatti akka nu deebisu barbaanna. Haala amma jiruun sodaa nageenyaa jabaa qabna jedhu barattoonni kunneen.
Mootummaan federaalaa kaleessa ibsa baaseen humnoonni TPLF lakkoofsa guddaan magaalaa Qobboo to'achuuf haleellaa bananii jiraachuu ibsuun waan isaa gaaga'ama namummaa hambisuuf jecha magaalattii gadi lakkisee ofirra deebi'aa jiraachuu ibsuun ni yaadatama. Lola har'as itti fufiinsaan gaggeeffamaa ooleen ammoo humnoonni TPLF magaalaa Waldiyaatti marsuu isaanii himuu maddeen odeeffannoo keenyaa. Hawaasni toora lolli kun gaggeeffamu irra jiru waraana marsaa duraatiin gaaga'ama namummaa hamaatiif kan saaxilama wayita ta'u, lolli marsaa lammaffaa tibban eegalame kun ammoo gaaga'ama kana hammeessuu akka malus sodaatameera.